Ashamaa hordoftoota alamiitu bakkam jirtan nagaa keessaniin nagaa goggalasa waaqayyoo guyyaa irraa kan inni isinitti agarsiisu juusidha. Juusii mana keenya keessatti akkamitti akka hojjetachuu barbaannudha jechuudha. Inni kun kaarotiidha jechuudha. Kaarotii kana xixiqqeessee mureen jira. Xixiqqeessee muree bishaan itti naqee tanan bishaan xiqqoo itti baasee itti naqeen ibidda irra kaa'a jechuudha. Maaliif xiqquma ishee jechuudha ka'uu xiqquma ishee akka baay'een bilchaanne jechuudha. Ittaan sudaan burtukaanaa fi aappiliidha jechuudha. Burtukaana gogaasaa irraa kaasitanan isas xixiqqeessite mura jechuudha akkuma isa kaanitti. Egaala kanaan ergin irraa kaasee xiqqeessee muraa jechuudha. Iddoo kanatti kaarotiin duratti suni irraa baaseen jira jechuudha. Haaluma kanaan baay'ee iddoo tursiisin daqiiqaa 10 caalan tursiisina jechuudha. San booda irraa baasna. Amma kanammoo kana mummuree kana aappilii kanas walitti daddabalee mummuruudhaan achi keessatti naqa jechuudha. Isa amma kaarotii sanitti. Gaanii ituma kana qofaan fayyadamee isin immoo baay'istanii fayyadamuu dandeessu. Maaliif juusii baay'ee yoo barbaadan jechuudha. Baay'ee tokko gaariidha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee bareedaadha. Yaa juusiin yookaan firuutiin fayyaa keenyaaf yookaan qaama keenyaaf baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef itti fayyadama mana keessatti jira. Kinoo haaluma kanaan itti naxxanii tursiistu akka qorrutti jechuudha. Amma qorree jira san booda nan daaka jechuudha. Sukkaara sitti fayyadama kun immoo sukkaara itti naqee waliin ga'ee san booda nan daaka jechuudha. Egaa baay'ee bareedaadha. Baay'ee akkasinitti tolu abdiin qaba jechuudha. Anis egaa kana dura waan hin fayyadamneef amma fayyadamaa jira jechuudha. Kanaafuu itti fayyadamaatii dhugaa isinii jira obboliiwwan koo baay'ee galatooma waan na wajjin taatanii fi isinii jira haala kanaan daakamee jira jechuudha. Egaa daakame immoo hin dhimbiibne jechuudha. Dhimbiibduu shaayii kanaan dhimbiibneet xiqqooshii gubbaarratti kanaafuu hin jira isa san irraan hin biifne isa jalatti bahu kana dhugnaa jechuudha obboleewwan koo akkasitti tolu abdiin qabe. Egaa viidiyoo kana laayikii gochuudhaan eegalaa isiniin jedha. Baay'ee isin galateeffadha waan na dhaggeeffattanii fi galatooma laayik sabiskiraabii gochuu hin dagatinaan na jajjabeessaa isiniin jedha obboleewwan koo. Wal malee maal qabnaa wajjinumaan wal guddisnaa isiniin jedha. Haala kana fakkaata jechuudha juusiin. Kana fakkaataa baay'ee miidhagaa baay'ee bareedaadha. Isinitti akka tolu abdiin qaba. Mana keessatti akka yaaltan abdiin qaba. Galatoomaa waan hordoftaniif baay'ee isin jaaladha obboleewwan koo.